Qullaa cuubamuun ni danda'amaa? Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nageenyiif araada Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a dhimma kanarratti dubbachuufan dhufe. Maarree mana kana fooloo gochuudhaan viidiyoo kana namoota hundumaa biraan qaqqabsiisaa. Akka barnoota mana kiristaanaa keenyaatti qullaa cuubamuun ni danda'amaa? Manni kiristaanaa keenya hoo ni eeyyamtii? Egaa amantoonni kiristaanonni hedduun bakka sabalaa iddoo garaagaraa dhaqanii dhukkuba isaaniirraa dhibee isaaniirraa cuubamuudhaan fayyaas ammas fayyina argachaa kan jiran namootni hedduun keenya jirraa jechuudha. Maarree yeroo cuubamnutti qullaa keenya cuubamuun ni eeyyamamaa hoo kan jedhu irratti dubbachuufan dhufe. Egaa akka barnoota mana kiristaanaa keenyaatti qullaa cuubamuun gonkumaa kan hin eeyyamamnedha. Dhiirris dubarris gaafa cuubaman uffata qaama saalaa isaanii dhoksu uffatanii cuubamuun baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaa isaa caalaayyuu dirqamadha. Kanaaf yeroo cuubamnutti qullaa keenya cuubamuun gonkumaa kan hin eeyyamamnedha. Dirqama qullaa cuubamuu kan qabnu guyyaa 40 guyyaa 80tti guyyaa kiristinnaa kaanu qofa akka ta'e beektanii namoonni cuubamuu qabdan namoonni bakka sabalaa deemtanii cuubamtan uffata keessan yoo barbaachisaa ta'e uffata keessan guutummaa uffattanii cuubamuu dandeessu, wanti dhorku hin jiru. Garuu kanaan alaa uffata qaama saalaa keessan dhoksu uffattanii akka cuubamtan asumaan ergaa kun isin dabarsa. Viidiyoo kana yoo jaallattan hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Galatooma.